tokkooti. Nyaata hin fiduu kan nu gargaaru yoo as jiraatanii Shoboo Nagaasaa, Tolasaa Hirkoo, Sabilee Tuuchoo, Wiituu Gammachuu amma ijoolleedhaaf isin kadhannaa dubbii Waaqayyoo isa walii wajjiniin barannuuf isin kadhanneeti gabaabsinee dubbii Waaqayyoo laallee ayyaana keenya ayyaaneffachuutti firaa wajjiniin yeroo keenya dabarsuutti gara manaatti hin deebina. Dura garuu Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa kaasee nan dubbisaa isa booddee hin kadhanna. Dhalachuun Yesuus Kiristoosii akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjiniin utuu wal bira hin gahin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureefi dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee himata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'atee yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfooftee fi ishee of biratti fudhachuu hin sodaatinii. Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftaa. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaanin fayyisa jedheeni. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajota isaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbin ulfooftii ilma sin deessi maqaa isaas Amaanu'el jedhaniin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo situ nu gargaari har'asi ati nu gargaarraaniti. Kunoo iddoo kana jirra kunoo guyyaa kana geenye. Situ yaa Waaqayyo nu gargaare. Situ yaa Waaqayyo akka deemnuuf fayyaa nuuf kenne akka yaannuuf sammuu keenya yaa Waaqayyo akka yaadu kan godhe. Nu gargaarte gargaarsa kee yoo dubbanne yaa Waaqayyo baay'eedha. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kanaas si galateeffanna. Si galateeffachuun yaa Waaqayyo attamitti baay'ata. Si galateeffannee daballee yoo daddaballee si galateeffannee gaarummaa keetiin hin qixxaatu. Hoo galata jenna ulfinni siif haa ta'u sodaa guddaadhaan fuula kee duratti gadi jenna. Teessoon kee galata keenya na guutu maqaan kee eebbifamu. Dubbii kee dubbifanneerra dubbiin kun nutti haa dubbatu. Dubbiin kun yaa Waaqayyo akka nutti dubbatu barreeffame. Dubbiin kun nutti haa dubbatu har'a. Wanti kanaan mormu hojjechuudhaaf humna hin argatini humni isaa raawwateerraa fuudhamu maqaa Yesuusiini. Hallelujah. Nu gargaari ijoollee keenya gargaari. Ijoollee nuuf kennite sitti dhiyeessina. Yaa Waaqayyo gargaari. Yesuus ijoollee irra harka keesse bakka isaan jiranitti harka kee irra kaayi. Harki kee gaariidha. Harka kee irra kaayi warra mana jiranii warra as jiranii warra iddoo garaa garaa jiranii ijoollee biyya keenya keessa jiranii harka kee irra kaayi. Harka diinaa irraa rukuti. Qarriffaa diinaa gidduudha baraari. Oh hallelujah. Hin baraartaa hin oolchitaa. Oolchuutu baraarti maqaan kee baraartiidha. Oolchuudhaan kan beekamtedha. Ijoollee keenya nuu baraari. Warra biyya jiranii harka diinaati baraari. Harka seexanaa irraa rukuti. Akka isaan guddatanii godhi. Diina biyya keenya keessaa arii baasi. Ijoollee na guddatanii. Maqaan kee eebbifamu.
maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. kutaan amma dubbisee kanarratti walii wajjiniin ilaalla. Egaa akkaataan dhufaatii Yesuus Kiristoosii is different. Kamirraayyuu addadha. Kana kiristaanota utuu hin ta'inii namoonni namannes akkatti kaadan hin qabani. Kaaduun rakkisaadha. The uniqueness of his coming. Adda ta'uunsaa jechuu kooti. Kutaa kana keessa isatu barreeffame. Inni jedha kunoo hundinuu Waaqayyo Gooftaan afaan raajota isaatiin akka dubbate akka raawwatamuufi. Namni waggoota baay'ee dura hin dhalataa jedhameeti dubbatamaa ture. Macaafa qulqulluu keessatti lamaan sadan tokko maqaa dha'ameera. Kan isaa garuu dubbatamaa ture. Biyya lafaatu eegaa ture. Waa'ee dhufaatii isaa. It's different. We can't deny it. Akkitti kaadan hin jiru. Warri biyya lafaa amma historiyaanii beektonni yoo namni dhugaa hin kaada. Obviously we deny the truth. Obviously. We reject the truth. Dhugaadha kun. Namni dhugaa kaada. Dhugaa kaaduun nama hin baasu. Dhugaa kaaduun nama hin baasu. Namni garuu kun dhugaadha gaa. Dhugaadha. Adda ta'uunsaa dhugaadha. Himamaa ture. Namoota warra ogeeyyii jedhamani gara bahaa biiftuutii dhufanii jedheeti dubbata. Why? Biyya fagoodhaa dhufani. Akka dubbatanitti naannoo Iraaq ta'uu danda'a. Iraaq lafarra jiru. Kiiloomeetirii baay'ee fagoodha. Achumadha lafti isaa immoo waan geeddarames miti jechuu kooti. Lafti wanta citee walitti dhiyaate hin qabu. Kiiloomeetiriin isaa fagoodha. Tarii gara 1,000 ta'uu danda'a. Dhufanii Yerusaalemiin ga'uudhaaf, Israa'eliin ga'uudhaaf. Maaliif karaa dheeraa kana adeemu? Namoonni kuni namoota sadii miti baay'ee wayi. Kennaa sadii waan akkasii waan kennaniif sadii fakkaata malee. Hin beeknu lakkoofsa isaanii. Namoonni yeroo dubbatan immoo namoota beektotadha. As keessattis beektotadha. Wise jedheeti dubbata. Namoota ordinary ta'uu hin danda'an namoota dubbisanii yeroo sana keessa namni barate baay'ee miti namoota dubbisanii waa hubatanii waa beekanidha jarreen kun. Karaa sodaachisaa amma seenayyuu karaa deemuun rakkisaadha miti ammayyuu rakkisaadha karaa deemuun. Waaqayyoof galatu Ameerikaa keessa sababii jirruu fida malee. Ameerikaa keessa iddoo adda addaatti iddoo kanatti hattuun nama hatuu danda'a. Risk jireenya yeroo hundumaa waan akkasii even in the advanced world. Mee ilaalaa yeroo sana karaa dheeraa kana namoonni yeroo deeman balaa itti dhufuu danda'u hundumaa fudhatanii why mootii Yihuudootaa isa dhalate ilaalu dhufneedhani hamma kana kan isaan deeman. Ergaa sanatti achi ga'eera durii isaa Yihuudoonni booji'amanii achi dhaqaniiru wanta ta'eef. Ergaan achi ga'eera. Fagoo ga'eera. Namni tokko hin dhufaa kan jedhu. Someone will come. Dhagaaniiru kanaaf itti dhufu urjii isaa ilaalanii waan ilaalan qabu isaa. Ergamoonni waaqarraa hin labsanii Yohaannis Luqaas akka dubbatutti. Waaqarraa labsiitu ba'e. Isaanis dhufanii karaa dheeraa dhufaniitii mana Yerusaalemiin yommuu ga'an iddoo gara biraa ta'uu hin danda'u jedhaniiti yaadanii mana mootii dhaqaniiti gaafatan nama isa dhumaati Heroodisiin gaafachuun. Maatiin Heroodis maatii hamaadha.
Herod the Great inni jedhamu kun Yohannis cuuphaaf ajjeesanii inni kun Yesuusin ajjeesuu barbaade. Inni kaan ergamoota ajjeesee Heroodisitti dhaqaniiti himanii Yerusaalem irraafame isaa wajjiniin irraafamanii mootiin irraafame unique addadha akkaataan itti dhufe jechuudha. Isa kanadha kan inni as keessaa dubbatu garuu dubbiinanii mata dureen irratti dubbachuu barbaadu maaliif dhufe Yesuus isa jedhudha. Why did he come? Maaliif dhufe? Mishiniin kun xinnoo ta'uun irra hin jiru. Namni tokko karaa dheeraa ka'ee yeroo deemu dhimma guddaa ta'uutu irra jira. Why did he come? Maal deebisa as keessatti? Maal deebisa? Waa'ee Yoosef waa gabaaboo dubbadhee tanan gaaffii koo kana deebisa. Yoosef inni ishee kaadhimatee ture nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef nama qajeelaa waan tureef jechuudha. Yoosef kan kaadhimate yeroo sana keessa kaadhimaa hiikuu ni barbaadeedha. Divorcii gochuu ni barbaadeedha. Fuudhaadha isaan biratti. Akka yeroo kanaa miti naqata yeroo ta'u is marriage. Waggaa tokkoo fi dhaqeeti qophaa'aa mana qopheessaa qophee guddaatu jira. Kanaafidha. Gela Maatiyos boqonnaa 25 keessatti yeroo dubbistanii waa'ee mushurroota 10 akkas jedheeti kan dubbatu aadaa sana keessatti naqati ta'eera taanaan marriagein ta'eera jechuudha. Wal bira hin geenye malee. Hin deebi'a mana isaattiin qophaa waggaa tokko booddee qophaa. Soo wal naqataniiru haadha manaa isaatti beekamtii gara biraan hin jiru maatiin akka itti beeka sabni akka itti beeka hunduma akka ittiin beeka. Biyyatu beeka. Beekamaadha. Naqanni akka fuudhaatti dhumaadha maatiin karaa lachuu wanta dhumedha. Garuu gidduutti ulfooftee argamte. Ilaalaa gaa kana jechuudha. Gidduutti ulfooftee argamte. Shock. Kuni maal jettu maal jedha namni abbaan manaa tokko haati kaadhimaasaa akka yeroo sanaatti iyyuu miti gaarra kaadhimaa kootii nan fuudha jedheetiitu qophaa'u yoo ulfooftee argamte. Maal jedha namnis maayedha. Wanta saatu naasuu guddaa ta'e. Yeroo kana argeeraam ulfaam isheen ija isaatiin argeeraam mul'ataadhaam dhokataa miti. Qabatamaadhaam. Kanaafi garuu nama qulqulluu waan ta'eef nama qajeelaa waan ta'eef Yoosef ishee dabarsee kennuudhaaf maqaa ishee balleessuudhaaf hin kaane because he was a righteous man. Maalidha nama qajeelaa jechuuni? Kutaan kun maal nutti dubbata waa'ee nama qajeelaa yeroo dubbatu? Nama qajeelaa jechuuni akkani as keessaa hubadhetti jireenya Yoosef irraa akkan ilaaletti akka biraattis isiniifis hiikamuu hin danda'a. Nama qajeelaa jechuuni nama miidhuu hin barbaanne jechuudha. Akkanas keessaa hubadhutti nama qajeelaa yeroo jechuuni nama qajeelaadha. Namni kun nama qajeelaa nama gaariidha. Yeroo nama qajeelaa jedhu namni kun nama akkamiiti? Nama miidhuu hin barbaanne. Even though he has evidence, hard evidence. Wanti harka isaa keessaa waan qabatamaa yoo qabaate iyyuu haati manaasaa yookiin kaadhimaansaa yoo isa salphifte iyyuu jechuudha. Kanadhaan waansaa wanti yeroo waan inni ilaalaa jiru kanadha. Utuma kana ta'ee iyyuu jiru utuma ragaa guutuu qabaatee iyyuu jiru miidhuunii hin barbaanne jedhaas keessatti miidhuun hin barbaannedha. Nama qajeelaa jechuun maalidha? Nama miidhuu hin barbaanne jechuudha. Namni jal'aanii nama miidhuu barbaada. Lafaayyuu ka'ee qe'ee namaa dhaqee nama miidha. Mana namaayyuu dhaqee nama miidha. Namni jal'aan a wicked person, an evil person qe'ee namaayyuu dhaqeeti nama miidha. Lafaa ka'ee iyyuu namni qajeelaan garuu haati manaasaa betrayalidha kun. It is a betrayal. Jechuunis salphisu.
kana utuu argaa jiruuti inni dhoksaatti ishee dhiisuu barbaadeedha. Dhoksaatti ishee dhiisuu barbaade. Kan isin dinqu waa'ee Maariyaamidha. Maariyaam immoo explain in ibsineef lakki ana fuura qulqulluudhaan ulfaa'e lakki addadha wanti kun addadha harka waaqayyooti waaqayyo biraa waan dhufedha hin jedhaan jirtu ishee. Homaa dubbataa hin jirtu ishee. Nama qajeelaa jechuuni maal jechuudha? Nama miidhuu hin barbaanne jechuudha. Utuu miidhameeru. Keessa deebi'u laata? Nama qajeelaa jechuun utuu miidhamu nama miidhuu hin barbaanne. Isatu miidhame mitiire? Wanti mul'atu hin beeku inni waan ta'aa jiru. Waan ta'e waan isaan beeku. Nama qajeelaan namatti darbuu hin barbaanne jechuudha. As keessaati. Nama qajeelaa waan tureef. Isheen illee utuu ibsitee fi xinnoo iyyuu dhaggeeffate ishee callumeetti isheen. Maaliif? Abbaan dhimmaa haa ibsu jetteeti isheen immoo. Abbaan dhimmaa innoo ibsuu danda'a. Trusting God. Abbaan dhimmaa innoo ibsuu danda'a jetteeti dhiiste isheenis. Innan abbaan dhimmaa hin ibse gaa. Abbaan dhimmaa itti darbe gaa. Yaa Yoosef ittiin jedhe. Kaadhimaan kee hafuura qulqulluurraa ulfoofteetti. Harka waaqayyooti. Dubbiinsaa waaqarraatii dhufe, olii dhufe dubbiinsaa. Malee waa'ee harka namaa miti. Waa'ee isheensi salphisuu miti. No. jedhe abbaan dhimmaa gaa ibsuu jalqabe. Hafuura qulqulluudha. Maal jechuudha hafuura qulqulluun? Waan akkasii argeen beeku. Waan akkasii dhaga'ameen beeku. Waan beekamu miti. Waan sanaaf hin galle. No. Ani dubbii kana fudhadhu jechuutu irra jiraama. Namni qajeelaanii waan waaqayyotti hin jedhe nama fudhatu jechuudha. Even though I don't understand it. Nama qajeelaanii waaqayyo natti dubbateera nan hubanne dubbii sanaan gallee isa waaqayyo jedheen fudhadha. Namni qajeelaan kanadha. Isaafis riskiidha. Isaafis waan itti gaafatamaa. Yoo fudhate toleedhee yoo fudhate ilaala argitu nu salphisee jedham namni. Nu salphisee wal bira ga'uun irra hin jiru aadaa. This is 2000 years ago samma biyyi lafaa badee. Sosaayaa sana keessa. Yoo fudhate riskiidha isaaf. Yoo dhiise immoo ishee salphisa. Nan fudhadhaa jedhe. Namni qajeelaan maalidhaa? Yoo rakkina natti fida yoo ta'e. Inni waaqayyoo jedhe rakkina natti fida yoo ta'e nan fudhadha nama jedhudha. Rakkina natti fida yoo ta'u dubbiin sanaaf hin galle anaanii waaqayyo garuu natti dubbateera. Ameen. Waaqayyo garuu natti dubbateera isa waaqayyo jedheen fudhaa waan inni natti fidu wajjiniini. Innoo ofumaatii namatti fida miti. Innoo namaa dhaabataa, innoo namaa darbaa, innoo kontrool godhaa, innoo yaada namaa irratti gooftummaa qabaa. Haaleluyyaa. Kana argina jireenya isaa keessaati. Egaa utuun hin dheeressinii maaliif itti dhufe isa jedhu deebisee tananii fixa. Waan inni dhufee fi Maatiyos akkas jedheeti dubbata. Amma ga Yoosefitti dubbachuu jalqabe. Yoosef ittiin jedhe. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimaan kee hafuura qulqulluudhaanii ulfoofte. Ishee biratti fudhachuu hin sodaatinii. Isheen ilma hin deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jetteen moggaaftaa. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaaniin fayyisaa. That was the mission. Mission inni dhufee fi ergaan inni dhufee fi maayidhee kaas keessatti saba isaa cubbuu isaaniirraa hin fayyisaa. Maaliif dhufe Yesuus? Saba isaa cubbuurraa fayyisuudhaaf dhufe. Akka macaafni qulqulluun jedhutti cubbuun dhukkubaadha.
Kanaaf irraa fayyuun nama barbaachisa. Cubbuuni dhukkubadha. Dhukkubni jireenya namaa keessa linnaanii namni yeroo dhukkubsatu dafee hospitaala dhaquutu irra jira. Kanaafiti gaariidhaam yeroo namatti dhageessuunsa waraansi asii miila ta'uu qomaa ta'uu iddoo tokko yeroo namatti hospitaalatti kottu deebiitii jedhanii nama tokkotu natti dubbata ture. Inni dhiiguma kennee okkii ilaalanii deeme namichi deemee gaafa waan isaa no kottu deebii jedhaniiti waaman duukaa bu'anii dubbinsaa balaadha namichaaf riizaaltii isaa yeroo ilaalan. Maaliifan jedhee yeroo wallaansa dhaqanii yeroo meeshaadhaan ilaalamuu dhaqa namni sababiin isaa waan balaatti nama geessuu danda'a waan ta'eef dhukkubni. Irraa fayyuu jedheet yeroo dubbatu gaa cubbuuni nama distirooyi gochuu danda'a. Nama balleessuudhaafi hin danda'a, diigamsa fidaa, fayyaa diigaa, nagaa diigaa, jireenya diigaa, mana diigaa, gaa'ila diigaa, wanti inni hin diigne hin jiru. The power of sin. Waan inni hin diigne hin jiru. Cubbuun humna guddaa qaba. Kanaaf humni Waaqayyoo barbaachise. Waaqarraa dhufe. Hafuura qulqulluudhaan ulfeeffameedha. Waaqarraatti dhufe. Maaliif? Nama cubbuu irratti humna qabutu hin jiru. Beektuu kanaaf Fariisotaa wajjinii wal dhaba ture Yesuus. Nuyi ofii keenya eeggachuu dandeenya. Cubbuu saba isaarraa humni cubbuu keessa jiru. Kanaaf of jajuu namaa jibbaan Waaqayyo. Kanaafitti of jajuu namaa jibba. Fayyisaan eessaa dhufee Waaqarraatti dhufe. Humna cubbuu keessa jiru. Waaqayyo namatti hin ergine. Ameen jedhaa ka. Waaqayyo namatti hin ergine humna cubbuu keessa jiru. Waaqayyo namatti gadhiifnaan. Waaqayyo namatti gadhiifnaan. Humna guddaa waan qabuufi humni isa caalu Waaqarraa dhufuun barbaachisaa ta'e. Hospitaala yoo sana dhaqxan isin hin gargaaru. Dooktarii sana bira yoo dhaqxan isin hin gargaaru. Achii yoo dhaqxan isin hin gargaaru. Humni isaa guddaa waan ta'eefi nama balleessa waan ta'eefi jireenya balleessa waan ta'eefi antii jireenyaati waan ta'eef diina jireenyaati waan ta'eef diina dhala namaa balleessa waan ta'eefi Waaqayyoo fala fiduunii giddiitti ta'e namni hin turre kana nama oolchu. Kana we have to keep in mind. Yaadatti qabachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa gaa humna guddaa qaba. Humna maalii? Humnatti nama balleessu, humnatti fayyaa balleessu, humnatti nagaa balleessu, humnatti jireenya balleessu, humnatti Waaqayyo irraa nama baasuu qaba. Humna cubbuu keessa kanatu jira. Kanaaf Waaqayyo akshinii fudhachuudhaan murteesse. Ilma isaa tokkicha erguudhaaf murteesse Waaqayyo. As keessatti akkas jedha. Lammaffaa waa'ee cubbuu yeroo ilaallu waa'een cubbuu maalidha? Inni Yesuus Kiristoosii itti nama fayyisuudhaaf dhufe qabxiin lammaffaa kan asirraa qabu jechuu kooti. Cubbuuni gammachuu qaba. Pleasurii qaba cubbuun. Utuu waan nama jibbisiisu ta'eeti waan nama jibbisiisu maaltu barbaada? Waan nama ani barbaadu jedhee darba kun jedheeti dhiiseeti darba. Garuu akkasumiti. Akkasumiti cubbuun pleasurii qaba. Qannoo qaba. Gammachuu qaba. Cubbuu keessa kanatu jireedha macaafni qulqulluun. Ibroota boqonnaa 11:35 irratti waa'ee Musee yeroo dubbatu cubbuutti yeroodhaa fi gammaduu irraedha. Garuu gammachuun isaa baay'ee shoortiidha. Cubbuutti inni gammadan gammachuu of keessaa qaba. Pleasurii of keessaa qaba. Waan adda addaa ilaaluudhaaf hin dandeessu jechuu kooti. Waan adda addaa kaaftaniiti yoo ilaaltanii deebiin nan deebiseef nan rukute abalu gammadee tanan gala. Yeroodhaaf nama gammachiisa. Immorality adda addaa keessa lixeeti namni maaliifiti why the world is disintegrating.
because there is a pleasure in sin. Kana yoo amman kaanne innis kaadu dhugaadha waan saatu gammachuu qaba cubbuu keessatti. Kanaaf Museen isatti gammaduu didee amantiidhaan didee. Kanarraa maaltu nama fayyisa? Kanaaf itti dhufee jechuu kooti. Sadaffaa waa'een cubbuu rakkinni isaa maalidha? Salphaatti yaa dubbii kana meenaa qabadhaa. Salphaatti fudhatama. Adoptidii ta'a salphaatti. Hin rakkatu namni waa tokkotti baruudhaafi amma fakkeenyaaf qulqullaa'ummaadhaan jiraachuun gaara dhiibudha. Wal'aansoodha. Murtoodha. Loliisadha. Inni kun garuu akkas miti. Inni kun garuu aan tokko akkas miti. Salphaadhumatti fudhatama. Waanuma bakka fudhatamuu jalqaba. Waanuma noormaaliin taane waan karaarraa ceetu sirrii namatti fakkaachuu jalqaba. Fudhatamuu jalqaba. Loluuyyuu jalqabna. Lakkii sirrii miti yoo jenne namicha loluu jalqabna. Nama sirrii miti nuun jedhe iyyuu ittuuyyuu dhokaasuu barbaada namni. Ittuuyyuu namni wal ajjeese jira. Horii iddoo tokko walduma keessa dur xintii waa dhaga'een ture. Tireeshariin asii waan godhee horiitu babbadeera. Inni faayinaans heediin ani kanan dhiyeessaa jedhe. Faaktiidhaa jedhe. Hojii kana horii kanatu badee. Kuma baay'eetu badee. Badeera jedhe. Hin fudhanne fudhatteetta hin fudhanne. Dhufee qaa godhee ajjeese. Maaliifi namni na gaafachuu hin danda'u ani bakka fudhadheera namni maanatti dubbata. Cubbuun salphaatti fudhatamaa adeema. Kanaaf danjarasiidha. Cubbuun salphaatti nama liqimsaa. Amala namaa ta'a namatti tolaa liqimsaa. Nama tokkotu waa tokko dhaga'e biyyatti. Namicha tokkotu hateeti hidhame. Hattuudhaa hatee 2-3 hateeti hattuulee baataanaan qabanii hidhan. Manidhaa keessa taa'aa. Manidhaa keessa tuttureeti yeroo xinnoo amanamummaa argisiiftanii akka baheeti hadeebi'uu jedhaniiti ayyama sinii kennu. Amanamaadha as keessatti argineerra. Hin baduu ba'uu dandeessaa jedhu ba'uu danda'a gaadhamni dhaqee. Namichi gaafa ba'uu jalqabu dhaqeeti sangaa hateef dhufe. Kanaaf hidhameemsin sangaa hatee dhufeeti as keessa qircaa hireeti sangaan bitee dhufee. Jarri duukaa bu'anii faana isaa duukaa bu'aniiti sangaan dhufee mana waynii gale sangaan keenyas keessa lixeedhan. Sangaa malee asuma keessa lixe nuu baasaa jedhan namoonni duukaa bu'anii kan jedhu tokko. Maaliif hin bare bakka. Isaa fi dhanna isaatti walitti galee fudhateera. Cubbuun salphaadhumatti dhanna namaa ta'a. Uffatuma namni uffatee deemuu namaa ta'a. Kanaaf danjarasiidha. Arfaffaa cubbuuni distraction itti geessa. Distraction. Badiitti nama geessa. Abdii kutannaatti nama geessa. Dukkanatti nama geessa. This is true. Izraa boqonnaa 9:7 sababii cubbuu keenyaaf nuyi jedhe. Nuyi mootonni keenya, luboonni keenya booji'amuutti, saamichatti, billaatti, qaaniitti, yeellaasifamuutti dabarfamnee kennamneerra. Because of our sins. Jedha dubbisuu dandeessu Izraa boqonnaa. Yeroo qalbii diddiirratu sababii cubbuu keenyaa fi mootonni keenya mootummaan isaanii isaan oolchuu hin dandeenye. Luboonni keenya lubummaan isaanii isaan oolchuu hin dandeenye. Booji'amuutti, saamichatti, billaatti, qaaniitti, yeellaasifamuutti kennamne. Cubbuuni kana fida self-destruction. Harka isaatiin of balleessa namni.
kanatu jira cubbuu keessa. Harka isaatiiniti nama sodaachisa. Nama sodaachisa. Obboleessuudhaaf danda'a. Salphina fida, booji'amuu fida. Inni kan inni jedhu booji'amanii biyya Baabiloon dhaquu isaaniiti. Booji'ee cubbuun lafti inni itti nama hin gashine hin jiru. Sammuu namaa booji'ee lafti inni itti nama hin gashine, boolli inni itti nama geesse nama hin gashine hin jiru. Lafti inni dhaqee nama hin dhaamne hin jiru. Utuma jedhuutii suma dukkana keessa utuma adeemaa jiru ifumatti iyyuu ba'a. Ifuma keessa bakka han barbaade haa ta'u jedheeti ifumatti waan namni hojjetu gaa. Waan argitanidha. Waa'ee siin. Cubbuuni qabxiin shanaffaan asirratti qabadhee balleessuu duwwaa miti. Cubbuuni amala guddachuu qaba. Cubbuuni amala guddachuu qaba. Kanaafiti Waaqayyo jalqaba yeroo cubbuun jalqabu. Qaba yeroo cubbuun jalqabu Addaam irraa dhufeeti ilma isaanii ijoollee isaaniitti gaafa darbu Qaayeen keessa dhufeeti lixxe gaa. Qaayeel al tokko gatii afaanii waadiitiin dubbisuutiin harkaa bada. Qaayeel keessa dhufee lixe. Obboleessa aarsaa dhiyeesse, innis aarsaa dhiyeesse. Lachuu hin amanu. Amantootaan aarsaa dhiyeessaa jiru. Utuu namanu ta'e hin dhiyeessuun Qaayeel. Hin amana jechuudha. Mitiidhe? Hin amana. Kanaaf dhiyeessaam Qaayeel aarsaa. Innaani garaa dubbisa miti Waaqayyo. Inni immoo garaa dubbisa. Wanti explainii ta'e wanti nuu ifa hin jiru achi keessatti wanti barreeffamee jiru waan Waaqayyo didee fi kanadha wanti jedhame hin jiru. Garuu Waaqayyo isa kana dubbisa. As keessaa dubbisa waan ta'eefi aarsaa nuyi amma dhiyeessinu, aarsaan amma dhiyeessu, aarsaa nuyi asirra dhiyeessinu, faarfannaa, lallaba, raajii nuyi dhiyeessinu inni as ilaala. As ilaaleeti fudhadheeraa yookiin fudhanneedha. Kanaaf it is a waste of time. Ani yeroo konfitaa namni yeroo isaa fita jechuudha. Inni hin fudhanne taanaan. Inni dideera taanaan maaliif barbaachisa qorra keessa deeman? Inni dideera taanaan. Inni fudhataa hin jiru taanaan. Fudhuu deemi jedheen Qaayeliin. Hin barbaadu fudhuu deemi jedheen. Jedheen akkasuma jedheen. Isaa walii galuun naqu kan dideewoo isaa. Kan dideewoo abbaan ni dhiyeessee fi maal godha jedhaan isa kanaan. Innoo isaa wajjin walii galuu dhiiseeti obboleessa isaa balleessuutti barbaade. Innaan Waaqayyo jecha achi keessa jiru dhagaa. Seera uumamaa boqonnaa fi lakkoofsa 7 irratti of eeggadhu jedheen Waaqayyo Qaayeliin. Be careful. Of eeggadhu ittiin jedhe Waaqayyo. Maaliif keessatti biqile? Hin arge Waaqayyo keessa isaatti. Keessa isaatti argee cubbuun riphee si eeggata jedheen. Riphee si eeggata. Jechuun riphee eeggachuu beektu, riphee lolaa beektu, dingata kan dhufee namarra galagala jechuudha. Ripheeti crouchii godha. Ilaala ofee. No, of eeggadhu ittiin jedhe. Warning itti dubbate. Akkaman sodaadha beektu amma yeroo dhaabadee dubbadhu. Warning. Trembling. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Balbala kee ga'eera jedheen. Simmoo eeggataa jira jedheen. Dhokatee immoo si eeggataa jira jedheen. Dhokatee lip godhee lafa si buusa jechuudha. Jedhaan Waaqayyo. Cubbuun maalidhaa? Lip godhee lafa nama buusa. Inni eeggata. Achii nama balleessuudhaaf. Eeggatee taa'e. Akkasitiin ibse Waaqayyo. Kanaafi utuunni sirra oolii mataa kirra hin galagalee. Utuunni sin balleessinii. Now deal with it now before it is too late. Utuu guyyaan hin darbini, utuu guyyaan hin dhumini. Natti dhufe gabaarfannaan sun arras. Utuu guyyaan jiru jedha. Utuu ifti jiru, utuu yeroon koo hin dhumini jedha. Utuu dukkanni hin dhufini.
jecha isaa kana qabadheera. Faarfannaa baay'een qabadhu kana garuu nan qabadhe. Utuu guyyaan jiru, utuu ifti jiru, utuu ifti jiru, utuu yeroon koo hin dhumini, dukkanni utuu hin dhufini. Kanaaf utuu yeroon jiru, now deal with it. Now ittiin jedhe Waaqayyo Qaayiliin. Inni garuu hin fudhanne. Kanaaf guddataa deemee inni garaa keessatti biqilee hojiidhaan, harkaan, shukkaadhaan mul'ate. Garaa keessatti inni biqile. Aariin jibbi inni as keessatti biqile. Kanaafidha Yesuus Kiristoos hin ajjeesinaa akka jedhamee caafame beektu. Ani garuu hin ajjeesinaan jedhameti. Obboleessa isaatti kan aaru, obboleessa isaatiin raatuu kan jedhu, obboleessa isaatiin doofaa kan jedhu inni dura ajjeeseedha. Inni dura ajjeese. Maal godha bira harkaan bira ga'uunsaa jedhe. Garaa isaatti fixeedha. Amma akshinii duwwaatu hafe. Dheengadda kaleessa moo dheengaddan waa tokko dhagaan ture. Nama tokkotu shuuferii ture. Nama tokkoof shuuferii ta'ee hojjeta. Garuu hin hata keessa. Hin beeka abbaan manaa abbaanii oonarii biizinesii sanaa hin beeka. Namicha tokkotu itti kenne shuuferii kana inni itti kennee biizinesii isaa fixee dulloomeeti deemee namichi kun shuuferii kootii bakka fudhadhu jedheenii isaaf kenneeti deemee na wajjiniin ga shuuferii isa kanaaf jalqabee namichi kun amanamaa miti hataa jira jedheeti itti dubbata isa sanatti innis itti dubbata inni kun itti dubbata dhiisi jedhuun gaafa saagamutti innoo hojii kan ittiin barbaaddattu horii siifan kenna hundumaa kenneefi horii raafaa kenneefiiti bakka hojii kana dhaabii jedheen haa ta'uu jedheen dhaabe gaa horiis kenneefi garuu firoomni isaanii itti fufe walitti adeemuun isaanii itti fufe mana isaaniin dhaqaa ayyaana oolaa achuma oolaa firadhaa jaalataa maal jedhaa isa keessatti garuu cubbuun biqileera ganamaan duukaa bu'uu dadhabe. Isa keessatti garuu guddateedha cubbuun hin guddata. Waan isaan galuu fi na duuba deema gaafii jedhe. Shuuferichis abbaa oonaricha sanaa wajjin. Gaaf tokko duubatti argeetananiidha. Waan isaa maaliif na duuba deemtaa jedheeni. Anoo dingatoo maali na waamtuu jedhaani na waamtuu maaliif sagalee waan isaa hin galuuf guyyaa 2-3 arge waan akkasii. Anoo biyyatti hangalaa Goojjamitti hangalaa jedhe. Nangalaadeeti maatii isaa ergate achitti. Ergatee takka ture inni pilaanii qaba. Takka ture as nan turaa jedheeti. Booddee iyyuu gaaf tokko lafan bitadheetii jedhe. Maal nangala jedhee maal lafa bitatees jedheeti jennee kottuutii lafa naa ilaalii jedheeti daggala limixii keessa lafa namin jirretti kottuu meesiin barbaada jedheeti waame. Anoodi mo'ittani jiran maaloo amma mina kuma dhibbaja amma attawittiin lafa argatta si'ana lafi amma kana ga'u qalaadiin amma kana ga'u kuma dhibbaja naqa inuma argama nan argadhe ay kun dinqiidha kana arguun kee waama dinqiidha inuma ni gafiigeen dhufaa jedhe inni dhaqe gafiigee laalu hafa dhaqu namni hin jiru caakkaadha mana oona tokkotu jira biirii fa'itu jira eessaaree na kanan bitadhe meeqaani kanatti haasaa'edha dudda duubaan rukutee lafa buuse inni kanaan waame achi ergateera maal maadha manaa maal achi ergatee qophaa'eera inni isaa ajjeesee saamee maal godhee deemuudhaaf cubbu evil man egaa hin oole inni akka ajjeesutti rukutee garuu hin oole gawaansa ta'am dinqiidhaan oole feerroo sibiila jedhamti waaniidhaan rukute. The power of sin. Waa'een guddata cubbuun jechuu irratti nan kaase. Cubbuuni sila keessatti hatuudhaan jalqabee dhiisiidhaan didee kutataa keessaa buqqifataa dhiisiin dandeenye utuba jedhuuti nama gaarii isaaf oolee balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf murteesse. Kuni maal godha beektu will destroy him. Will destroy his kids. Ijoollee isaas balleessa.
cubbuuni ganamaanii of eeggadhutti hin jedhee hin guddatee sadarkaa guddaarra ga'eega hamma bishaan badiisaa dhufutti. Cubbuuni jaaffaa cubbuuni nama gidduutti nama walitti naqa. Amantaa balleessa nama gidduudha. Amantaatu bada, walamanuutu dhabamaa, rakkinatu dhabamaa, nagaatu dhabamaa, wal duukaa jiraachuutu dhabamaga. Nagaa nyaata, tokkummaa nyaata, waliigaltee nyaata cubbuun. Torbaffaa cubbuuni seexanaaf giraawundii qopheessa. Carraa qopheessa cubbuun. Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 30 irratti mootiin biyya lafaa kanaa hin dhufaa ana bira garuu iddoon qabu jedhe. Ana biratti garuu iddoon qabu jedhe. Seexanni humna hin qabu. Beektu? Seexanni takkaadhumaaf na balleessattanii yaadina. Seexanni rukutamaadha. Seexanni mee bayyeen namiti seexanaanii eenyuun bayyee namaan bayyin jettu bayyeedha miti amma seexanaani siyaayifatu inneetifanna nama waan attamiitiin bayyi jettaniitifattu amma sareen diinqallixxee miti inifatamti saree akkasa bayyi jedhu maaliif cabeera rukutameera. Garuu yeroo kamidha kan inni humna argatu? Yeroo giraawundii argatu, lafa dhaabbatu yeroo argatu. Yeroo sanadha humna kan inni argatu. Kanaafi cubbuuni seexanaaf carraa kennaga. Achirra dhaabateeti hojjechuu jalqaba. Achirra dhaabatee horii namaa nyaata, nagaa namaa nyaata, qe'ee namaa nyaata, ijoollee namaa nyaata. Achirra dhaabateeti. Achirra dhaabateeti. Cubbuuni namaaf Waaqayyo gidduutti garaagarummaa uuma. Qabxiin inni 8 garaagarummaa uuma. As keessatti maqaasaa Amaanu'eel jedhaniiti moggaasuudha. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha. Waaqayyo akkamittiin nama wajjiniin ta'a? Ilma isaa ergeera. Maal gochuudhaaf? Cubbuutti nama fayyisuudhaaf. Cubbuutti yeroo namni fayyu, yeroo namni Waaqayyotti araaramu, Waaqayyo gama namaa goraa jechuudha. Yeroo sana nama wajjiniin ta'a Waaqayyo. Malee warra nama balleessanii qe'ee namaa diiganii wajjiniin hin ta'a Waaqayyo. Will he be with them? How come? Akkabittiidhi. Cubbuun egaa maal godhaa? Diinummaaf Waaqayyo nama gidduutti diinummaa uuma. Kanaaf diinummaa kana Waaqayyo kaasuudha barbaade. Kanaafiti ilmi isaa yeroo inni gara fannootti ba'u Waaqayyo calluma jedhe. Maaliif? Because of his holiness. Qulqulluu waan ta'eef. Waliin galu waan ta'eef. Waliin galu waan ta'eef Waaqayyo. Egaa Waaqayyo kanaafiti ilma isaa erge. Maatiyos kana kan inni nutti dubbatu. Kanaafiti ilma isaa erge. Akka nuyi mootaa jiraannuuf malee akkuma waggaa 10 irratti jiraachuun likkii miti jedhu nama tokko yeroo likkii miti jedhu jecha isaanii tokko yaada likkii miti jedhu naam sirrii miti akkuma waggaa 10 irratti jiraachuun itti yaaduutu namarra jira jechuu kooti. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu galateeffanneeti xumurra. Haleluuyaa. Ilma kee yaa Waaqayyo situ erge. Nuuf ergite akka nu hin banneefi. Humna yaa Waaqayyo hin qabnu waan ta'eef. Nurratti yaa Waaqayyo humni nuyi irratti gooftummaa qabaachuu hin dandeenye. Oh haleluuyaa. Hojiin kee dinqiidhaa gooftaa koo danda'een dubbadhu. Sin galateeffadhaa Waaqa koo ulfaadhu. Yesus koo ulfaadhu jedha faarfannaan tokko.
سيطان مرفمي يمون بايه قدي إنيون يادتي سكبين دابي هاليلويا يسوس تناتي غاچناف داوكو سنگلتي فدا والفادو موتيكو هاليلويا سنگلتي فدا والفادو موتيكو هاليلويا واكاكو والفادو بايسينا ديبا واناتنا غوتي يموتي ياددو وجين كيدين كيدا غوفتاكو دندين دبدو سنگلتي فدا واكاكو والفادو موتيكو والفادو هاليلويا غوفتاكو والفادو هاليلويا او راكارا لما سوريا هاليلويا موتي كينيا والفادو نبرارو داف دوفتي غلن سيفتو نولچو داف دوفتي غلن سيفتو هم نسرتو جتو انجرو غلن سيفتو هم نكيدرا كن جاجو دنداو انجرو غلن سيفتو هم ندينا ركوتا هم نجبو ركوتا نبرارتا او هاليلويا هركي كينو وجنينجرا امانويل هاليلويا امانويل واقايو نو وجنينجرا هاليلويا واقايو نو وجنينجرا اول چوداو نو وجنينجرا چبورا نو فيسورا نو وجنينجرا harka diina takkanu hin galleefi waaqayyo nu wajjiniin jirta Amaanu'eel oh haleluuyaa gama keenya jirta siyaa galooto araaraan gara keenya ilaalta nu balleessu barbaadda miti nutti araaramu barbaadda nu dhaabuu barbaadda nagaa kee nu baayisu barbaadda mo'icha nuu kennu barbaadda waaqarrattis lafarrattis jireenyi keenya siyaa galateeffatu هاليلويا إني سبسا جبوسان الرا هنفايسا مشينين كيكون إنجدرم نيقلن نسيفاتو oh hallelujah this mission has not changed even today even now hallelujah إغانو براري مويچنوف كني نوغرغاري